Aimon, soortas garagaraa sillachanu. Buskutii malee jettu, shaayii malee jettu biyya alaatti warra dhuftan buskutii nyaannu buskutii. Manatti illee nu biraadha, manatti illee nu biraadha buskutii. Eeshi. Mansi waraaba achi gargalaa wayii. Achi gargalaa moona. Ashamaa buleewwan akkam jirtu nageenyi yaalalli waaqayyo isin yaa baay'atu lafa jirtan itti nu nagaa keenya galata waaqayyo. Baga jiraatanii isin jaalladha isin jenna warra mana keenya baadisi taatan subscribe godha warreen dhimmaaf nu barbaadan lakkoofsi keenya asirra jira maqaa soorsaatiin jira teelegiraamii fi himoodha. Baga jiraatanii har'ammoo magaalaa wayii deemnee jirra laala eessa jirra goodaa bayi nu waraabi viidiyoo jennaanani isinii waraabuu bahee jira jechuudha mana teessee waraabi yeroo hundumaa naan jettan mitiire kunoo laala iddoon taa'ee waraabaa waan hin jaallanne kunoo jira waan hin jaallanne. Waan ani jaallanne biskutiin achi jira. Magaalaa maaliin jira isinitti nima booda waan hin daddafee haasa'aa jiruuf immoo muuziqaatu jira waan biraaf miti. Kanaaf hin daddafee haasa'aa jira akka isaan irratti muuziqaa hin banne jedheeni. Eessa jirra har'a inni wajjinan jira eessa naqee jira dura daawwadhaa kaafee akkana bareedu yookaan immoo hoteela akkana bareedu laalaa isii jira. Asuma jirra hin deemne shi nama eegaa irra fataa jarra boqalatu. Kanaafiyyuu achi goodaatti bayi waraabettu miti kun har'a immoo ganama boroodhaan kaanee soorsaa jimmana ciree kana dhannee jirra. Qursii alaas gaabbasu malee jedhe soorsaan hin mul'atu aduudhaafu. Jennaanii kunoo mana ciree dhannee nyaachuu nan sabe ciree nyaachuu nanne wayifuu deemnee jirra. Magaalaa sabbataa jirra har'a warri magaalaa sabbataa kana beektanii hin jirtu. Mooyeraanis jira soorsaanis jira. Kunoo as jiru jedhu lachanuu. Har'a sarpiraayizii wayii finnee dhufnee jirra namaa fi sarpiraayizii sanaa abbaan hamma dhufee nurraa fudhatutti iddoo kanatti walii qaxarree eessa teenyee jirra kaaffee famoo mana nyaataa kana teenyee jirra waan nu ajajanne immoo kun buskutii fi biriindaadha soorsa dubbisiinme. Sin jaallanna jalanii jiru isaan dubbachuu badaa hin barbaanne amma abbaan sarpiraayisii sun nutti as teenyee bakka bashannanaa bakka bareedduu kana teenyee eegaa jirra jechuudha. Ani immoo maal akka fakkaatee jiru isinitti agarsiisa bu'aa. Qorraaf jedhee kan uffadhe waan biraaf kanuma afaanii soori yakkeetti yoo uffatamaa jechuu dandeessu. Egaa ijoollee uffatamu ture qorraa jennee uffannee baanee jirra. Kanaaf wanta biskutii nyaata warra biskutii kan jettanii isin jenna. Amma gochuun maal godhare? Amma bichirratti kan maa qorra itti bataa eegganna malee waan gochuu dandeenya. Kanaafiyyuu akka ani kana fakkaadheen jira argitanii yeroo hundumaa fuula qophichaa ilaalee furdadheedha furdadhuu shakkar jala akka kun godhamee moonaan hin golfa argaa waaqayyo gadi babba'ee isinitti agarsiisu qo'a gabbabee ilaalaa iddoon kun akka bareedu silaa utoo manni keenya suni achi jiraannee yoo ta'ee jiraate jechuun soorsaan achi hin taa'unaa jechuun baatee raatee akkanatti hin toshadhee yaadee dhugaa waaqayyo galgala bakka itti buna dhunnu akkanatti hin toshe jedhee yaadee ture. Maal godha soorsa kennu jechuudha kennu akkanatti hin toshe itti hojjedha jedhee yaadee ture yeroo sanaa jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuu dandeenya reekaa iddoo waaqayyoo nama teessisee jiraata namni malee baay'een jaalladhe bakka kana bakki kun mana nyaataati eessa jechuu dandeessu hin dubbifne barreeffama isaa mataarra ilaalee gara oliiti garuu magaalaa sabbataati. Magaalaa sabbataa kee jirra. Sarpiraayizii ganama kan kaane namaaf inneeti asitti walii qaxarre waan ta'eef asitti abbaa sana eegaa jirra. Biyya kana ammoo tiriidhaan nama dhiyaata biskutiin ilaalaa asirratti. Nuyi miti kan nyaadde nama biraadha. Nuyi seenaa nu qursii yaadnee manaa baane beekamu jaalanne biriindaa binne malee isin hin jenna. Kanaaf hin bareeddu bakki kun dhugaa waaqayyo ilaalame akka ishiin bareeddu. Hoteeladha. Hoteela magaalaa sabbataatidha. Hoteela jechuudhaan har'a immoo roobiidha akka waan muranne irree. Nun eeginaayi himtuu hin jiru isin hin jenna isinis warri kun dubbisuu dandeessu mana maal akka ta'e nagaa laaltanii dubbisuu dandeessu.
mana isaa keessa dukkana. Bareeddu laala mana nyaataa akkanatti banadhaan agaltan. Hojii farniicharii maal jedhaa joonaa dubbamuun dagaruu liisuun ila gumne. Hojii maal edda mana qabanne natti kolfitu booda immoo kunoo warri jaamboo barbaadan jaamboon hin jira bunni hin jira margi wanni dhadhaabattee jirtu kun laalame akka babbareeddu wanni kun maalni maqaan isaa dhugaa waaqa laala fuulduratti achitti manadha bakka kana keessatti immoo kan akkanatti sirriitti yoo godhattanii hojii keessanii hojjetattu jechuudha akkanatti ilaa waan akkana galaa hojjedha kun amma maal yoo ta'ani mana nyaataa jechuudha hoteela jechuudha walumaa gala kun hoteela dhugaa isiniin jedha ani baay'een jaalladhe dhugaa waaqayyoo mana koo akkanatti hin bareeffadha gibbii isaa kee yaade maaliif waan akkatti bareeche galgala iddoo teenye buna dhumni hin jiraa miti san sirriitti godhe iddoo maasiree ejjin teenyeetti buna dafii hin tokko sirriitti godhee balbala isaa dura muka dhadhaabee waan akkana dhadhaabeen bareecha jedhee yaade iddoo namni jedhu osoo hin taane iddoo waaqayyoo jedhe jiraata ilmi namaa kanaaf iyyuu akkana isiniin jenna sin jaallanna sin kabajnaa sarpiraayizichi immoo maalidha jechuu dandeessu hin himamu jechuudha sarpiraayizichi ini baarmeelii kee dhaabbataa jiru koo wanti niin bulaalaan laala bu'aa baarmeeliin qabu laala baarmeelii keessa gaattiraa dhaaban maaliif tola qaba biyyootti guutanii warqee kanallee laalame waan biyya keessanii laalame dubbisaa kunoo mana maalii jedha kun dubbisaa lama iddoo nuti jirru jechuudha sabbataa keessa warri beektan jirtu reestooraantii maal jedha nanna himichaan kanatti baana nan dubbisatan jedhu kanaafuu kana keessa jirra iddoo jirru alammoo maal godhi isinitti agarsiisaree kunoo magaalaa sabbataa keessa iddoo kana jirra jechuudha abbaa sana eegaa jirra mana taamaa fi nannee manuma isaatti sarpiraayisiin gootanii hidhattanii jechuu dandeessu mana saara kun barbaanne jarri nama lamadha ganaallee dhanne sarpiraayisii goona iddoo lamadha kanaa jenneeti dhaquu dhiibne mana isaanii asumatti eegaa jirra malee waan biraa miti isiniin jennaa waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa I love you isin jaallanna obbo Moonee irraa affaa jiru kunoo abbaa obbo Moonee irraa affaa jiru kunoo akkatti isin laala jaba baasanii nu kalaammatu maal akka isaan ta'an hin beeku soorsan bareedurre reestooraantiin kun nan tara rakkoo qabu reestooraantiin kun bareedu shakilaan una jechuu soorsa waaqayyo si baadhiisu shakilaan ilaa achirra jira dhugaa kunno dhugaa argiteetta soomiidha waan nuti soomaare foonuun jirani malee kunoo laala galaati kaafee kabana xiddit godhaa kanatti hojjedha dhugaa isin hin jira amma iddoo kanatti immoo shaayii dhugamaa roona shaayii booda malee achi teessanii birrii basabbastanii naaga dhuftan asii achin deebi'an jedhiina of eeggadhaa waan baay'ee naasa'u amma isinin jaalladha waan amma kana wajjin turtaniif I love you nagaan turaa wannicha booda isinitti hin agarsiifnu maaliif dhoksaarumaani alaamataa dhoksaarumaan sarpiraayis godhii nuun jira waan ta'eedhaaf nagaan turaa I love you ciao